Gaaf tokko mucaa umrii dargaggummaa amma seenaa jiru tokkotu ture. Mucaan kun atileetiidha. Hojii isaatti cimee milkaa'uu barbaada. Isaaf milkaa'ina jechuun fiigicharratti hirmaatee mo'achuu qofa. Kanarraa kan hafe hiikaa biraan qabu ture. Shaakala yeroo hedduu taasiseen booda guyyaa tokko wal dorgommiin fiigichaa ganda isaanii keessatti qophaa'e. Yeroo kana mucaan kun dargaggoota lama ciccimoo wajjin dorgomuuf deema. Biyyi bahee hamilee fi deeggarsa kennuuf dirree guutee jira. Tanuma keessa jaarsi umriin guddaa fi beekumsa isaatiin dinqisiifatamu tokko dorgomtoota kana laalee nama injifateef hamilee ta'uuf dhufee jira. Dorgommichi eegalamee fiiguu eegalan. Mucaan dheebuu injifannoo fiigichaa qabu kunis fiigicha kanaan injifatee dargaggoota kanarra aanee mo'ate. Deeggartoonni hundi hamilee kennanii fi harka waliin dhahaa akka malee ajaa'ibsiifachaa isa deeggaran. Innis mo'achuu isaatiin baay'ee gammadeera. Jaarsi yookaan manguddoon hayyuun kun garuu ammallee hamileen kennine. Mucaa kanaas hin deeggarre. Miira isaa callisaan dabarse. Marsaa lammaffaaf fiigichi taasifamuuf sagantaan qabamtee deeggartoonni dirree guutanii jiran. Akkuma barame mucaan waan injifatuuf jaarsi kunis mucaa deeggaruuf dhufeera. Dorgommii mucaa fi dargaggoota lama kan waliin ture fiigichi eegalameera. Namni ni waca, harkadha. Jaarsi kun garuu calliseetuma daawwata. Malee hamileen kennu. Miira isaa ibsachuus hin dandeenye. Mucaan dorgommii kanas injifatee tokkoffaa bahee gammadeera. Isaa fi namni daawwatu hundi gammadaa jiran. Haa ta'u malee jaarsi hayyuun kun ammallee numa callise. Dubbiin jaarsa kanaa isa dhibnaan mucaan gaafate. Yaa hayyuu biyyaa, namni gammadeera. Anis injifadheera. Maaf hin gammanne jedhee jaarsa gaafate. Jaarsi ammas callisa isaa itti fufe. Yeroo baay'ee irra deddeebiin mucaan kun injifannoo gonfateera. Isaaf injifannoon milkaa'ina akka ta'etti amana. Guyyaa kaan hayyuun kun dorgommii qopheesse. Hirmaachisee mucaa kanaa wajjin dorgomtoota lama filee takka jaartii akkaan dadhabduu umriin dulloomtedha. Inni kaan ammoo namticha bal'aa ijaan hin agarre ture. Mucaan kun ajaa'ibee maali kun jedhee hayyuu kana gaafate. Hayyichis dorgommii jireenyaati jedhee deebiseef. Dorgommiin eegalamee mucaan ammaas tokkoffaa ba'e. Gaafeef duuba laalu jarri lamaan bakka itti jalqaban irraan kaane. Namni harka rukutee gammachuu ibsataa jira. Hayyuun kun garuu hin dubbanne. Mucaanis hayyicha gaafate. Maaliif callifta jedheen. Hayyuun kun dorgommii jireenya keessaati. Injifannoo namoota miira caaluu osoo hin taane, namoota si deeggaran hedduu horachuu osoo hin taane, namoota biraa gargaaruu hammata jedheen. Mucaan kun amma dubbiin galtee fi jaartii guddoo tanaa fi namticha bal'aa jidduu dhaabbatee harka isaanii qabatee dorgommii eegalan. Suuta isaan tirsaa waliin xumuran. Namni harka dhahee hayyuun kunis gammadeera. Ammoo eenyuuf harka dhoyitee jee gaafate mucaan. Kun dorgommii jireenyaati. Injifataa hin qabu. Akka itti mo'atte osoo hin taane akka ati itti fiideetu ilaallamaa jedheen. Hordoftoota keenya isinoo dorgommii jireenyaa keessatti kophaa injifattanii deeggartoota horachuu moo of duuba laaltanii nama dadhabaaf manguddoo humna hin qabne gargaartanii gammachuu argattu? Gaaffii jettuun viidiyoo har'aa goolabna. Deebii keessan koomeent godhaa. Chaanaalii Ibsa Jireenyaa sabskiraayib gochuun dagatinaa. Bakka jirtanitti nagaa ta'a.